jaaladha akkanumaan jaaladha jee bara sheek akkasii mijechaatu koomantii jala dubbise duraan haasa'e waggaa tarte haasa'e namatu walitti hidhee akkai godhe malee isaa minaan jedhanii jaalala naa dabalan jechuu barbaade siman jaalannan malee. Akka carraa ta'e barreeffama gisee isin barreessitanii ijoolleen koomentii jala nama mananii feesbuukii erga dhiise amma waggaaf deemayu almost gara baatii jamoo torbaat achumaa dhaqee ilaaluu dhiise ganduma feesbuukii sanuu dhaquu dhiise jibbamaaf arraba kana wanta miti dhiise amma yeroo taagii ijoolleen amma duraan nabee kan warra sirrinna dhiyaatan nawaaman dhaqee barreeffama dubbise hirrifadhee iyyuan warra immoo viidiyoo saniitiitu wal dhugaadha viidiyoo waggaa lama sadi dura waa'ee gabbaraa I think wama akkasii waa'ee gabbaraa kun ture ka'a waan san irratti haasa'ee gisee viidiyoo kiyya san laalee qaama kiyya ammaa kana uf laalu uffata sanuyyuu mana keessa barbaadee dhabe sila sheekonni maal ta'e abbada osoo waan hubatiin maaluma bakka isaan jedhee yaada kiyya keessa anama waa'ee feesbuukaa kana dhiisenne wama fedhan haasan jedhee koomentii jalatti keessanuu isinii barreesse ani namni lafa ka'ee nama tuttuuye yoo mootuu namni dogoggoraa wanta jedhallee hin obsaaf aslan namni yoo natti aareen arrabseeyyuu xiqqoo haga tokko namaa obsa baay'ee amma namni nama badaan hasee hin obsee irra hedduu nama na tuqun tuqu kazaan ijoolleen viidiyoo warri irra ijoollee masaahibban kiyyaatii ani beekamatti hin beektanii as jalaa koomentii godhu jiranii warra viidiyoo kiyya kana eegee kaayatee gaafa waan dhufanii dhatu jira zabanyaa kaameraa jira as jala jettee barreessaa jiran ani kasii arge intala wayii birrii guurtee intala deette wayii birrii guurtee kennitu qanii sanirraa si arge aboo namni kun nama jeegnaa wayiiti akkanumaan na jaalachiise jee qanima san si arge na jaalachiifte alaa kulli haal islaamummaa waliin nu fide bifaa miti wanni ilaalamu aslii kiyya bifaa miti inna allaha laa yanzuru jee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ilaa suwarikum walaa ilaa namun beeku kiyama wanta heessa eegu keessatti yaada yaa nama waa beeku kan namni sinirraa khayrii qofa eegu ummanni sin laala gara deemuun beeku gooftaan keenya gaariin keessa namaa beeku jechan mallee jechuu rabbiin waa eegu tokkummaa ummataa nama addaan diigu nun taasisin nama jecha wal hagoogu nama meeqa dhangala'aa jira dhiin isaa garaasin gubu nama meeqatu caakkaa keessatti ajjeefamaa jira garaasin gubu ani sababaa masgiida hamzaatitti kamaal eebbo yaa rabbi haa araaramu jedhee ol ka'ee sheekotii marti dubbachuu diddee siyaasaa dubbate naan jaan rabbi haa araaramuuf dal ammal eessa waliin qarane beeytani eessa wal argin angeetutu wal argine wallaahi angeetutti achitti kitaaba waliin laal achittillee asittillee masgiida hamzaatitti rabbi haa araaramu. Gara nama karaa kana warabde garaa sin gubuuti maal jiraatta jiru duniyaa maal goota eega kennaa caakkaa keessa qabanii xiyyeetiitti qaban garaa sin nyaatoon osoo ilma argate garaa sin nyaatu ilma osoo qabaate garaa sin nyaatu qabrii isaaniitu haadhaaf abbaan osoo beekte garaa sin nyaatu maal balleessine nuti maal balleessine nu horrisan maal balleessine nuti maaluma balleessine islaamummaadha islaamummaa qabannee nuti maaluma balleessine oromummaadha sababa oromoo taaneef sababaa keessatti islaama taaneef nu weeraranii sababaa nuyi keessatti islaama taaneef nu buqqaasanii biyyaa nu buqqaasanii yatiima nu godhe ijoollee garii yatiima godhanii mana itti gubanii ibidaan itti guban maaluma goone maaluma balleessine nuti maaluma balleessine hambateenna maal balleessine silanu dhiyooliin kuma ka achi jiruuf sun obboleessa keetiifi ka dhiini dhiigaa jirutu haati karadduutu haadha teetii miti ilmi karatti xigiitiin dhaamu sun ilma keetii miti kamitti ilaalta ka caakkaa keessa gombifamu sun nama keetii miti foon keetii miti maa waliyyaan maa barcumaa wal jalan keen maanummaanuu wal galagallee wal nyaan namaa wal nyaan maa barcumaa wal jalatti hin deebisne darajaa walii maan bee gaafa duune bichaa namni nu keessaa du'e ebalu akkanaati jennee awaanya
akkanaan aduwwiin qaawa nutti banatteetiin eessaan nu nyaan eessaan isin nyaadhu nuun jedhaa jirti. Nuti yoo walitti deebinee wal nyaanne eessa nun argattu karaa nutti hin baafattu maaliif tokko hin taane darajaa olii maan beeyi. Kanaaf jechuu barbaade baay'eellee bakka kana haasa'uun barbaadu ka tare ka biyyee nyaatte ka karaa kanatti ammallee osoo bilisummaa waliin argin osoo bilisummaa hin argin lafeen isaan lafeerra nu deemanii dhiigatti nu taranii waa meeqan nu taran ummanni kun waa meeqa nu godhe rabbi bira jirti galmeen ummata kanaa rabbi bira jirti ka karatti dhiini nyaate dhiini shigelle ka manni isaa ammallee roorrifamallee ka duniyaan isaa roorrifamallee rabbi bira jirti. Rabbi itti olin iyyinee nuti maal qabna billaa gaarii manaa qabna shiggiree gaarii iyyuu manaa qabna kan roorrisaniif shiggiree gaarii manaa qabnaan nuti kanaaf obboleewwan kiyya ani baay'ee bakka kanallee dubbachuun kajeellee haa ta'u walaa qabannu namnummaa nafe muka biyya jiru mana ijaaran jedhanii hagummaa hafe tana keessatti rabbi firii godhe wal beeyne bakka jirru wal beeyne sadarkaa walii beeyne aalima keenna wal qabne xiqqaa keenna tuffatuu dhabne waa wal qabannee hin deemne maa wal utubnee hin deemne maa qaawa walitti banna jechuun hin barbaade. Akkatti namni nu gubataa jiru argitanii baay'ina muslimaa laalee akkatti gubataa jiru argitaniisi. Maa hin beeyne nuti maa wal nyaanna maa viidiyoo walirra waraabna deebinee maa wal xiqqeessine. Zaalimni afaan banee haa jedhu kanatti wal xiqqeessinee wal tuffannee walirra deemna. Kanaaf rabbis numa haa milkeessu numa mara rabbi haa milkeessu isaa tare sanii ammallee sababaa sanii jedhanii abbaan feete dhaqiin wallaahi rabbiin kiyyanaaf gayaa akkanuma jedhe masgida keessatti dhaqii himi jedhee naboo araarama kadhachuurraan deemu haa araaramu rabbi tunatiisa wallaahi rabbi Abii Bakrii fi rasuula rabbii goda keessatti tiise maal jee Abaa Bakrii mimmaan hin boonne bar nabi yoo ambinu argite ambitun goda kana keessa nu argite jennaan nabi waan jedhaniin bar alayhi salaatu wassalaam isnayn jedhaniin bara bo maal yaaddaati isnayn Allahu saalituhuma rabbiin abboo sadeessoo jara lamaanii maal itti yaaddaati Abii Bakrii oo maal jettaati amma ambin tarree dhiirtiin tarree dhiirti bara boo mistire walii dhoysitullee hin tarte biyyee uffatte dhiiratu biyyee kana jala jira irra deemna ka badheen isii wallaalamte ka hiddiin irratti margite ka muuyni irratti margite meeqa kamtu jira boola fees ajala deebite maalire jiruu duniyaa tana keessa aga deemnu waan taariika dalayneen deemnu taariika wayii nurraa katabanii hin deemnu taariikni nurraa kataban takka hin jiru taariika sharrii malee taariika badii malee ambi bar taariika jaraatu mi'aaya maal jettaati abo Junaydii Saaddoo jaan wayita amma wanni jedhanii ka amba duraanii gootota kana lakkaayan maaliif akkasitti ammallee taariikni jaraa mi'aaya jaratu mistirallee dhoysee abootini taariika dalaydee jegna dalaydeetini hin deemte nu maal dalayna maaltu nurraa barraa haa jira taariika maal kennee deemaa jira ilmi nurraa dhufu ilmi nurraa dhalatu maal dhaalaa jira nuti mara maraayyuu gadhee taanee jiraannaa gadi mataa gadi gombasneetiniin jiraannaa kanaaf nama tokko ta'u rabbi nu haa taasisu nama wal qabatu rabbi nu haa taasisu nama abboo ulamaa ofiillee kabatu rabbi nu haa taasisu nama xiqqaa ofiillee ol fuudhu rabbi nu haa taasisu nama wallaalaa ofiillee beekaa jedhuu rabbi nu haa taasisu wallaalama keenna kana beekaa yoo jenneen bar waa guddaadha bar wallaalaa kenna wallaalaa jennee achi dhiisoo osoo hin ta'in nuti ammootinii wallaalama keenna beekaa jennee sadarkaa itti goone waan guddaa kanaaf walirraallee rabbi nu haa tiisu ani waan isin naan jettan fuula keessatti illee wayita ammalleetiniin addatti illee waan natti mari'atta waan naan jettan kullii namaatiyyuu dhiisee jiraan wallaahi rabbi na haa dhiisu tiyyaa zambiin guddoo ani dhiisee irra dabree jira akka gaafa eennu beeytanii isin gaafa Ikrimaa ibn Abii Jaalii abootinii seenaa isaanii beeytan nama gaafa fatii makkaa dhufu bar rasuulli rabbii nama keessaa antumu xulaqaa ujeeni bar isin gadhiifamoo isin hin tuqu nama keessaa sammaa maqaa dha'ee ebalullee kaabaa qabatee yoo dhaabaten dhiisinaa jeen nabi kaabama yoo qabateillee dhiisinaa Ikrimaa ibn Abii Jaalii illee dhiisinaa keessaa dubbii tana dhageettee jaartiin gaariin Ummu Hakiim jedhamti hindiin faa fudhattee nabiin bira dhayxee yaa nabiyoo jettee salaama irra qaraatee hindillee ufa gogdee dhayxee ufa gogdee
keessatti yaada yaa nama waa beeku kan namni sinirraa khayrii qofa eegu ummanni sin laala gara deemuun beeku gooftaan keenya gaariin keessa nama beeku jecha malee jechuu rabbiin waa eegu.